dhabamuun nageenyaa fi tasgabbii akkasumas mirkanaa'uu dhabuun badhaadhina Afrikaa direewwan ardiitti walitti dhiheenya cimaadhaan waliin hojjechuu dhabuu isaaniiti. Dhimma nageenyaa fi tasgabbii ardiitti irratti qaawwa gamtaan hojjechuu irratti mul'atu kana dhiphisuuf itti fufiinsaan nagaa Afrikaatiif waliin hojjechuuf ministeeronni raayyaa ittisa biyya Afrikaa konferensii mata duree Afrikaa tokkummaa cimaan tasgabbii fi nageenya hunda galeessaaf jedhuun magaalaa Finfinnee yaadannoo injifannoo Adawaatti gaggeessuu eegalaniiru. Konferensii ministeerota ittisa biyya Afrikaa kanarratti kan argaman ministeerri muummee itti aanaa Itoophiyaa obbo Tamasgeen Xurunaan rakkoo nageenyaa fi tasgabbii Afrikaatiif gareewwan shororkeessitootaa fi finxaaleeyyiin humna alaatiif bitaman sochiin taasisan madda guddaa ta'uu kaasanii Afrikaanonni rakkoo ardii Afrikaa ishee qunnamaa jiru malaa fi tooftaa ofiitiin falakaa'uu qabu jedhan. We are not here to simply talk about the problems we face. We are here to find solutions. Asitti walitti kan qabamne rakkoolee nu qunnamaa jiran irratti callisnee haasa'uuf ta'uu hin qabu. Asitti kan argamne rakkoo keenyaaf fala barbaaduuf. Carraan har'aa kun qajeeltoo rakkoon Afrikaa fala Afrikaanotaan furamuu qabaa kan jedhu kan itti dhugoomsinuudha. Yaanni kun dhaadannoo qofaa miti, hojiitti kan hiikamuu qabuudha. Qaamoleen alaa rakkoo keenya yoo nuuf hiikuuf socho'an dhaabbannee ilaaluu hin qabnu. Kun dhimma keenyadha. Ardii keenya irratti itti gaafatamummaa kan fudhachuu qabu nuyi. Afrikaanonni wanti yeroo hundaa yaadachuu qaban jedhan obbo Tamasgeen Xurunaan gamtaan Afrikaa rakkoo nagaa fi tasgabbii ardiittiifis ta'e rakkoolee gara biraa ardiittiif odaa Afrikaanonni jalatti walgaanii fala itti barbaadan akka ta'e hubachuudha qabu jedhaniiru. The African Union continues to be a beacon for us in this endeavor. Gamtaan Afrikaa gaaddisa rakkoo keenya waloon taanee itti furmaata keenyu ta'ee itti fufa. Gamtaan Afrikaa nageenya, tasgabbii fi dimookiraasii ardiitti mirkaneessuuf bu'uura ariifachiisaa kaa'aa jira. Kun ammoo Afrikaa tasgabboofte badhaatee fi tokkoomtee arguuf hawwinu kan itti dhugoomsinuudha. Hegereen ardii keenyaa kan murtaa'u murtee fi ejjennoo har'a irratti fudhannuudha kan jedhan ministeerri muummee itti aanaa obbo Tamasgeen mul'ata waloo waliin qooddachuun qabeenya kuufamaa ardiittiin qabdu sirnaan fayyadamuun badhaadhina Afrikaa mirkaneessuuf Afrikaanonni waloon dhaabachuu fi hojjechuudha qabu jedhaniiru. Our future depends on the decisions we make today. Hegereen keenya murtee har'a kenninu irratti kan bu'uureeffateedha. Rakkoon nageenyaa biyyoota ardii keenyaa kan carraa nuuf kennu miti. Harka keenyaan ijaarramuu qaba. Qabeenya keenya fayyadamuudhaan mul'ata waloo keenyaa waliin qooddachuun dhugoomsuudhaaf kutannoon waliin dhaabbachuu qabna. Dhiibbaan alaa nurra gahu kan daangaan murtaa'ee miti. Gammoojjii Sahaalee hanga gaanfa Afrikaatti rakkoon nagaa fi tasgabbii babal'achaa jira. Kun maaliif ta'ee yoo jenne tarkaanfiin fudhannu naannoo irratti kan murtaa'e waan ta'eef murteen fudhannu akka ardiitti ta'uu qaba. Biyyi tokkollee rakkoolee akka kanaa kophaatti dura dhaabbachuu hin danda'u. Kanaaf tokkummaan hojjechuu qabna. Konferensii ministeerota raayyaa ittisa biyya Afrikaa kanarratti ministeera muummee itti aanaa Itoophiyaa obbo Tamasgeen Xurunaa dabalatee ministeera raayyaa ittisaa Injiinar Aayishaa Mohammad, ministeerri muummee duraanii Itoophiyaa obbo Hayilmaariyaam Dassaalanyii fi hooggantoonni waraanaa olaanoon biyyoota Afrikaa garaagaraan qooda fudhataniiru.